Barsiisonni dhaloota egeree beekumsa dhaalchisuudhaaf garaa hidhatanii halkanii guyyaa dhaloota qaraa jiru. Barsiisaa si'a tokkoon kitaabota wabii 6 barreessuun gabaaf dhiyeesse tokko isinii dhiyeessinaa nu hordofaa. Barsiisaa Nuuraddiin Ibraahim jedhama. Godina Arsii aanaa Gada Basaasaatti hojii barsiisummaa irratti bobba'ee kan jiraatu. Barsiisaan kun tibbana kitaabota 6 barreessuun bakka tokkotti eebbisiisee gabaaf dhiyeessee jira. Mata duree qubee harmee jedhuun kitaabonni barreesse kun ammoo kitaabota barnootaaf oolan yoo ta'an afaan Oromoo irratti kan xiyyeeffatanidha. Kitaabni 3 gulantaa oolmaa ijoolleetiif kan tajaajilan yoo ta'u, kitaabni hafan 3 ammoo barattoota sadarkaa tokkoffaatii hanga kolleejjiitti ni tajaajilu jedha. Nuuraddiin Ibraahim Ahmad jedhama. Kan itti dhaladhe godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa ganda Buchoo Qeenxaraa jedhamutti dhaladhee guddadhe. Sadarkaa barnoota koo duraatis achuma mana barumsa Buchootti xumuree sadarkaa lammaffaa immoo aanaa Gada Basaasaatti baradhee erga xumuree booda digrii koo jalqabaa immoo yuunivarsiitii Adaamaa saayinsii fi teekinooloojii jedhamutti baradhe. Digrii koo lammaffaa immoo yeroo ammaa yuunivarsiitii Finfinnee 6 kiiloo isa jedhamutti barachuu irratti argama. Gidduu kana keessatti ogummaa barsiisummaatiin gara waggaa 10 wal duukaa dalaguu kooti. Bara kana immoo adeemsaaf wantoota jirtu keessatti ogummaa baradhee sanaan adeemsaaf waan jirtu irratti kitaabilee kana akka gumaachuu fi sagantaa kana irratti akka dhiyaadhu ta'eera jechuudha. Barsiisaan Nuuraddiin Ibraahim qabiyyeen kitaabota kanneenis seerlugaa, caaseffama, qubeessaa, afoolaa fi qabiyyeewwan guddina afaan Oromootiif gumaachan biroo kan of keessatti hammateedha. Barsiisaan Nuuraddiin akka jedhanitti barjaaleen magaalaa keessaa qubeessi isaanii rakkoo qaba. Xalayaawwan waajjiraaleen barreessan yoo ilaaltes akkasuma. Ulaagaa barreeffamoota seera afaan Oromoo eeganii qubee sirriitiin akka barreessuu danda'an kana gochuu keessatti gahee tokko qabaadha. Kanaaf kanarratti yoon jedhe barreessuun kanaaf faayidaa naa qabaa fi kana karaa naa kaa'aa waan jedhuun abdiitti horadhe. Kitaaba qubee harmee jedhu kanaan 9 hanga 12 kan yoo san hojjedheetiin jiru kolleejjiifillee deeggara ture. Yeroo sanatti naanna'aan barsiisaa turetu isa waan ta'eef. Ammatti immoo bara darbe kana akka carraa mana barnoota giddugaleessaa irratti illee fedhuma kiyyaa illee qabaatee akkam barsiisu mana barnoota irratti illee garas na erganii turani. Kitaabilee saneen illee taajjabee gaafa nama siin jedhu kana siin jedhee dura digrii duraatiif lammaffaallee afaan Oromootiin baradheetti jira jedhee afaan Oromoo afaan hojii federaalaa godhachuudhaaf namni kun hundi gaafii nama hunda keessaa iyyaa ture irratti madaa garaagaraa qabnuudha. Kana gochuudhaaf immoo har'a barbaachisummaan afaan sana achiin gahuuf iyyuu maali gaheen kenna waan jedhu kanallee yoon ilaalu kitaabilee kana qofa miti. Amma kitaaba afaan Oromoo baay'ee isaanii yoo bitan barreessitoonni kenna tapha keessaa bahanii turan. Akkamitti tapha keessaa bahanii kitaabileen afaanota biraa amma yoo kitaaba bitani kitaaba barreessaa kamiitu deeggarsa barnootaa jedhaniitu bitu. Kama waan tokko hin tajaajille maqaan isaallee dhahuufuu sitti hin tolleellee deeggarsa barnootaadhanii bitu. Ka afaan Oromoo garuu deeggarsi barnootaa hin qaban. Ka barreessitoota kaawwanillee maaf hin bitamu? Ka walaloo siyaasa biraatti jedhanii kennu. Kan asoosamaa kitaaba biraatti jedhanii kennu. Amma daarektarri mana barnootaa tokko namichi mana barnootaatiif kitaaba wayibiti jedhanii ergan kitaabota barreessitoota Oromoo hin bitu. Maaliidhaafi bakka hin sodaata baratama hin taane. Isa kanaaf deeggarsi kitaaba barnootaa immoo kitaabileen kun waan ministeerii afaan baayoloojii kitaabileen biraa yeroo yeroodhaan hin geeddaramu hin haaru. Afaan Oromoo immoo yoo argitee jiraate taate kama nuti waggaa 6-7 dura ittiin baranne irraa deebi'amee isumatu barsiifama. Isa kanaaf jecha immoo barreessitoonni Oromoo illee akka tapha kana keessaa hin baane warri kitaaba akkasii bitanis ka barreessitoota kamuutu yoo ta'u. Afaan Oromoo har'a yoo laallu kitaaba afaanota ollaa kennaa yoo laalle kitaabota isaan qaban xiinxallinee kenna yoo gadi laallu hin jiru jubar laga gogaadha kenna. Ka Oromaa kunneen immoo akka yaa'ii kanatti irraa gurguramaa barreessaan maddii dhaabataa hin dandamata. Kenna immoo otoo waan kanneen hunda dandamachuu hin danda'ini maal ta'a waan barreesse sana wajjin yookaan kiraaman olii gadi fe'uu dadhabee yookaan firrummaan isaa tokko lamaan jalaa luqqisee horii kutee maxxansa waan ta'eef itti deebi'ee waan sana dandamachuu hin danda'u. Yoo dandamachuu hin danda'e yoo barreessaan kenna manni keenya irraa hin binne yoo ammoo firri isaa ka tokko luqqisu san maallaqa hin deebisneef barreessichi suuruttuma suutaan jireenya keessaa iyyuu ba'a. Aartii Oromoo jiraachisuun hafee ofii isaatii iyyuu jireenya keessaa ba'a jechuudha. Kanaaf waa barreessuu kana keessatti fi adeemsota wantoota kana fallu kana irratti afaan Oromoo akkuma afaanota namoota saboota kaawwan birootti kitaaba kanaan maddi dhaabadhee kitaaba kana gad diriirsuu qaba waan jedhu kanaani. Sadarkaa giddu galeessatti sadarkaa tokko hanga 4 warra jennan warri sadarkaa tokkoffaa oolmaa daa'immanii gulantaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa warra jennan ammoo irra caalmaa isuma gulantaa kana iyyuu hin beeku amma namni LKG UKG narsarii waan jedhu kanaan beeka
kitaabilee manneen barnootaa keessa barsiifamnu amma afaan Oromoo UKG LKG narsarii kana gaafa gaafattu hin jiran hin qaban manneenumaa ofii dhuunfaa isaaniitiin akkuma isaanii mijatu kana godhu jechuudha. Kana oolchuudhaaf anis maal gochuu qaba waan jedhuun kitaabilee kana gaafan kana godhu. Kitaabni kun akka kitaabota warri akka ofii barbaadanitti midhaagfatan osoo hin taane keessumaayyuu giddugaleessa naannoo kana giddugaleessa kan godhate meeshaalee aadaa biiroowwan aadaaf turizimii gola garaagaraa keessatti irraanfataman kan aadaaf turizimii akka Oromiyaatti galma giddugalallee biiroo aadaaf turizimii aanota keenyaa akkuma jiran kanneen keessatti kan maqaan isaanii irraanfatame kan yoo waa kaasne ijoollee miti nu biratti maqaan isaayyuu hin beekamne kanaan dabalamee kitaabni kun bifa nullee ibsuu danda'uun afaan keenyallee haalaan lafa qabsiisee barsiisuu danda'uun dhaloota keenya warraa barsiifanne eenyummaa keenya nu calaqqisiisuu fi daa'imman teenya waan keenya barsiisuu danda'a jedhuun akka amma argitu kanatti qopheessuuf dhiyeessuuf yaaleen jira. Kun maddi isaa ijoolleen seerluga afaan Oromoo kana akka gaariitti barachaa dhufuurraa hanqinni waan jiruufi anis kanumatu akkan kitaabolee kana qopheessuuf na kakaasee dubbata. Tole anaaf barreessu jechuun waan dhaloota yoomuu irraanfachuu hin dandeenye ati waan baay'ee keessatti jireenya kanarratti hin dabartaa wanti hin dabarre immoo yeroo baay'ee waan barreeffamaan ol ta'u kanaatu hin dabarre afoolaan waan darbu keessaa amma namni tokko yeroo baay'ee carraan biyya keenya keessattii fi sadarkaan Oromoon irra jiru akka beekamnuuf akka biyyoota biraatiif saboota afaanota ollaa keenyaatti akka guddatan wanta hin dhoogge keessaa tokko hayyoota keenya bira wanti jiru afaan hin jira manguddoon keenya tokko amma ollaa keenya rabbi isaanii araaramu yoo isaan boqotani waan guddaa qabatanii nu jala deemu sirna kottu dhufee biyyaa sirna iccitii biyya kana mootummoonni arma dura dabarsaa turan seenaa warri keenya akkaataa ittiin waliin dabarsaa ture waan kanneen baay'ee isaanii kan nuti har'a yoom jiratti galle mata duree wayii fudhannee har'a aadaa Oromoo keessaa wanti wayii boodatti hafaadha yookaan dura jira yookaan booda jira jechuudhaaf nuti har'a afaan guuttanne yoo kitaaba takkatti barreessine hayyuu nuti fugoonu isaan immoo tuyyuu wantootni baay'een amma himnee yeroo amma qabnu keessatti fidnee hin dandeenye hundi isaanii isaan keessa jira har'ayyuu manguddoo keenya baadiyyaa tokko teettee otoo waan jirtu gaafatteeti nu caalaa gara duubaatti beeku abbaa kan kee yoo ati himatte amma jechuun akaakayyuu abba torba kan keetitti galchu lakkaa'ani isaan saniin ammoo yoo du'an hin dhabne awwaalleetuma galla garuu amma yeroo baay'ee adeemsaaf wantoota akkama jennu kana keessatti barreessuun waa ol kaahuu dhabuun hamma nu miidhee fi carraa baay'ee keessaa akka nu hambise sanitti nu hubadha. Kanaaf jecha immoo carraa kanaan argamee namootni kunniin waan kanneen barreessanii ol kaa'uudhaaf fallisaa maaliidha waan jettu kanatti yoo ilaalu adeemsaaf ma ogummaa baradhu wajjin illee wal qabate waan kanaaf maaliidha har'a dhukkuboota garagaraatu jira yoo waa barreessinu iyyuu tokkoffaa dhimmoota makaasuuf deemnu kanarratti waan kaasu jedhee yaada barreessuu saniifuu maaltu barbaachisa barnootatu nu barbaachisa jeneraal Taaddee Birruu maal jedhani namni barate gaafii mirgaadee gaafata akkuma jedhan sana yoo baratne seenaan nama keenya sunu nu darbuu isaatu hayyoota akkasii irraa dhalachuu keenya jajjaba ta'uu keenyaa fi har'a maatiin dubbiin ijaarsi manguddoon biyya keenyaa dubbatu tokkoo fi har'a qajeelfamni seeraa yookaan dambii wayiitiin taa'ee seera wayii irratti gaafatu yoo walitti kaastu dhugama jechuun si qaanessaifu amma akka seeraatti gaafa dubbii wayii irratti himattu seerri garee tokko murteessa dhugaaf waan jirtu sana ilaaladha. Jaarsaan gaafa laalattu mootu waan nuti ilaallu kana garee lachuuyyuu kan olli xallee gadi fidee kan gadi jirus fidee gidduu kanarratti kana maaltu godha hayyoota amma barreessuu dhabuudhaan dhabnu kanatu kana geessa kanarraa kan ka'e barreessuun anaaf akka nama tokkotti seenaa kana namoota kaatan keessaa namoota asoosama barreessan xiinsammuu garagaraa barreessan kitaabilee yaada hayyootaasiif seenaa namoota hayyootaa barreessan kunneen. Barsiisaan Nuuraddiin waa'ee kitaabota kanaa yoo himu qabiyyee kitaabolee kanneen yeroo barataa turerraa walitti qabachaa akka turee fi erga barsiisaa afaan Oromoo ta'e hojjechuu jalqabee ammoo hojii kanarratti caalmatti xiyyeeffadhee hojjechaa ture jedha. Duula afaan Oromoo sirnaan dubbachuu fi qubeessuu afaan Oromoo sirnoota darban keessatti ifatti guramee ture. Rakkoolee manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee kitaaba qubee harmee jedhu kan gulantaalee adda addaatiin qopheesse kanas biiroon barnoota Oromiyaa ogeessota isaatiin erga qorateen booda sirreeffama taasifamuu qabu eeruudhaan kitaabichi akka wabii barnootaatti sirna barnootaa keessatti akka fayyadamuuf mirkaneessuufis dubbata. Galatoome irra caalmaa isaa wanti waan kana na fure barnoota digrii lammaffaallee isaanii jalqabuun kiyya barsiisota godinaalee garagaraa aanota adda addaa irra jiraniin walitti dhufna gaafama barnootaaf walitti dhufnu salphumatti gaafa yuunivarsiitii kiiloo 6 keessan taa'u barsiisota godinaalee adda addaatii dhufan kana bakka tokkotti argadha. Gaafa barsiisota kanneen argadhu adeemsota isaan abbaltee adda addaatiin dhuunfaan hojjetaman kanneen illee walitti funaannadha.
Lammaffaa immoo galatooma warri karaa miidiyaa jirtan namoota hiriyoota ijoollee jaallan baay'ee fi karaa kominikeeshinii adda addaa qabnu kuni karaa sooshaal miidiyaa kanas waan fayyadamnullee qaba. Kanaaf irra caalmaan isaa waanuma yeroo baruu irratti barsiisu fi baradhu irratti fixaa turedha. Kan oolmaa daa'imaniitiif maal kun ammallee akka isaaf barbaachisutti galma hin geenye. Maalidha hayyoota warra fayyaa barbaadaa gorsitoota xiinsammuu barbaadaa hayyoota barsiisota biraa barbaadaa. Kun immoo adeemsaan irratti fooyya'aa deema waan jedhu sana malee gahee akka rakkoo ammaatiin kaaftu kanatti fala waan kanaa ta'ee xumura argatee taa'a jechuu kiyya miti. Adeemsa yaada hayyootaa dhufuun wantootni fooyya'uu qabu kanaan waliin taane warri karaa miidiyaallee waan karaa miidiyaatiin jiru naa qabatanii ogeeyyiin doktorootaallee anama wal hormaata barbaachisu ni barbaachisa ijoolleen jechuu caala fakkii wal hormaata barbaachisan ogeessi fayyaa akka itti barbaachisu akka itti hin barbaachifne yoo na bira kaa'e ogeessi xiinsammuu ijoollee anama otoo waa'ee afaanii barsiisu waa'ee mammaaksaa barsiisu jechoota itti baduu sagalee kaasee itti dubbachuu kanneen fa'aa akka hin taaneef yoo akkamitti akka itti dubbachuu qabu ogeessa xiinsammuutiin deeggaramuu feesisa ture. Kanaaf haalota akkasiis kana karaa jirtuun adeemsaan ammallee walitti buuneef waan san hin deeggaramuun sirriitti barbaachisa ga'umsa miti ka'umsa. Asirraa immoo namoonni ana caala amma barsiisonni baay'een isaanii baadiyyaa garaagaraa keessa faca'anii jiraatu waan ana caalu harkaa qaban jiru. Garuu carraa haga kanaa kana karaa argatanii waan akka masiin jiru kana maxxansanii asiin bahu maal bu'aa bayii kana keessa darbu dhugaa jirtu sitti himuudhaaf ammatti jechuudha. Yoo xiqqaate kitaabilee kana maxxansee asiin gahuu keessatti naannoo qarshii 450 oltu narra jira dhiqee amman kanatti jechuudha. Kan abdii maaliitiin fide waan kana dhaloota amma jirtu kanaan karaa amma jirru kanaan wal utubneeti keessaa gurgureellee deebisuu danda'a waan jedhu kanaan sablameedha namni kitaaba kana naa baay'isee nama Oromoo baay'ee isaa mana isaa dadhabaa ture na bira dhaabaadhaan adeeggaraa jedhaanii ture dadhabnaan wanti kun harka kiyya irratti hafuurra jedhee akkanatti seeneesti amma kanaan gahee jira jechuudha. Kitaabota gulantaa jalqabaatii hanga sadarkaa tokkoffaa jiran ammoo biiroon barnoota magaalaa Finfinnee sirna barnootaa keessatti akka hobiitti itti fayyadamuuf yeroo ammaa hayyoota qorachiisaa jiraachuus hime Nuuraddiin kitaabota barreesse kanaaf sagantaa eebbaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti akka qopheesses dubbata. Kitaabilee deeggarsa barnootaaf oolan kanneeniin alatti kitaabota asoosamaa fi xiinsammuu barreessee qabaatus sababa humna dhabuutiin osoo hin maxxansine jira jedha barsiisaan kun. Kitaabota barattootaa fi barnoota deeggaran barreessuu irraa fedhii guddaa akka qabuu fi fuula duratti kitaabota deeggarsa barnootaa gosa barnoota afaan Oromootiin ala jiran irratti barreessuuf karoora qabaachuus dubbatee jira. Kanaan alattis galmee jechoota afaan Oromoo afaan Amaaraa fi Ingiliziitiin qophaa'e mata dureen isaa qubee harmee jedhu yeroo dhiyootti akka gadhiisu dubbateetiin jira. Kanarraa hayyoonni hedduu barattoonnii fi barsiisonni irraa baratu jenneetiin abdannaa dhaloota dhufu beekumsa dhaalchisu barnootaan qaruu fi kallattii inni ittiin baratuu fi ittiin ammayyoomu mul'isuun hayyummaadha. Akka seenaa dhaloota tokkootitti barsiisaan Nuuraddiin Ibraahim wanti inni dhaloota kanaaf gumaache kun waan waggaa hedduun lakkaa'amuu fi galata guddaas afaan Oromootiif oole waan yeroo hunda leellifamuudha. Kana fakkeenya godhachuun barsiisonni hedduus kitaabota akkanaa barreessuudhaan dhaloota akka dhaalchisan abdii irraa qabna. Kabajamtoota hordoftoota Obsaa Miidiyaa Sarvis chaanalii keessan Obsaa Miidiyaa Sarvis sabiskiraayib laayikii fi koomentii nu gochuun nu bira dhaabbadha. Waan nu wajjin turtaniif galanni keenya dachaadha. Obsaa Miidiyaa Sarvis madda beekumsaa.